Ayyee addunyaa wanta hunda walitti qabatte waliin keessaa argachuu barbaaddu viidiyoo kana hanga xumuraatti faana ta'an hordofaan affeerraa kooti. Mee waliin kanarraa immoo maal akka argannu tokko isaatiin isin barsiisuu fedha jechuudha. Waliin jechuun appilikeeshinii mataa ofii danda'e appilikeeshinii wantoota hedduu of keessaa qabudha. Waliin kan argachuuf salphumatti telegiraam irra deemna. Karaa salphaa waliin ittiin argachuu dandeessan achumaan quunnamuus dandeessu. Gara mataa gubbaa kanatti Harbour Inspire jettanii sarchi gootu. Harbour Inspire erga jettanii sarchi gootanii booda garee kana keessa seentu. Inni gara xumuraa irratti argitan kun appilikeeshinii waliin akkamitti akka buufannu kan jedhu liinkii isaa argattu. Liinkicha kana gadi tuqxu appilikeeshinicha daawunlood gootu. Appilikeeshinicha daawunlood erga gootanii haala kanaan isinii bu'a. Yoo hin qabaanne ta'e immoo haala salphaa ittiin appilikeeshinii kana argattan isinitti agarsiisa. Gara Play Store deemtu. Play Store keessan irra dhuftanii bakka sarchi jettu tuqxu. Erga bakka sarchi jettu tuqxanii booda waliin jettanii sarchi gootu. Afaan Oromoo qulqulluudhaan kan hojjetame appilikeeshinii kan keenya waliin kan jedhu kana ni tuqxu. Ergasii daawunlood godhattan. Erga daawunlood gootanii xumurtanii booda akkam goona laata? Open kan jedhu kana tuqxu. Sana booda haala galmee isaa tokko isaatiin kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Filannoowwan isinii fida. Continue with phone, continue with email or username jedha. Ani immoo create new account kan jedhu kana tuqa. Sana booda jalqaba irratti maqaa isin gaafata. Maqaa kan keessan itti galchitu jechuudha. Itti aanee maqaa abbaa keessanii. Mi'a nama asitti maqaa kan koo hagalchu. Asitti Harbour jedhee ni jira. Kan itti aanu immoo tiyyuu Harbour K jedhee ni jira. Iddoo kanatti username isinii kenna inni. Isin wanta hin irraanfanne iddoo kanatti galchaa. Fakkeenya Harbour K jedheeti inni kanaa bahe asitti. Anamma salphamatti mee Harbour Inspire. Isin wanta barbaadan itti moggaafachuu dandeessu. Harbour Inspire 25 jedhanii username kenneefii jira jechuudha. Kan itti aanu email bakka jettu kanarra dhufna. Yeroo kana email keessan kan qabdan itti galchitan. Mee anis email qabu itti galcheetiin walitti deebina. Hayya email barbaadu gara bilbila keessaa seenuun dirqamnutti ta'a waan ta'eef email bira dhaqa. Isa Gmail jedhu kana cuqaasee sana booda maal godha? Email kan itti galchame. Email kana eenyu akka inni ta'e argachuudhaaf profaayilii gad tuqxu. Sana booda emailli kun amma harbour26@gmail.com jedha. Emailichi isa kana fudhee achitti galchaa jechuudha. Na hordofaa. Eessatti deebina? Gara waliinitti deebina. Iddoo galmee irratti dhaabne waan ta'eef san booda eenyuun itti galchaa? Harbour in 26@gmail.com jettaniini. Yeroo tokko koodiin naan dhufnee koodiin dafee naan seenuu achira koodiin erguu didee jedhu dandeessan. Dogongorri email yeroo asitti barreessitan of eeggannaadhaan barreessuu qabdu jechuudha. Emailichuma kana yoo barbaadan kooppii gootanii isa gara gajjallaa kanatti illee barreessuu dandeessu jechuudha. As biratti dhuftanii. Erga guutuu isaa kooppii asii gootanii booda maal gootanii? Kooppii kan jedhuun gootan iddoo gadi aantu irratti paste gootu. Haala kanaan email keessan barreessitu. Lakkoofsi bilbilaa optionaalidha. Yoo barbaadan itti galchaa. Fakkeenya ani Itoophiyaa jira waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa Itoophiyaa itti galchee isinitti agarsiisa. Lakkoofsa bilbilaa Itoophiyaa galchuun dirqama moo dirqama miti kan jedhuuf yoo barbaadan galchuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa isuma tokko calliseetuma itti galchee kan isinitti agarsiisu haa ta'u mee. Referral code iddoo murteessan iddoo kana. Namoonni isin affeertanillee kana booda galii namootan sanirrallee argachuu dandeessan isin affeerullee ka pilaatfoormichi isinii kafaluu danda'uun keessaa inni tokko referral prograamii keessaa referral koodii kana. Hayyee referral koodii kana hoo eessaa finna kan jedhuuf kallattiin eessa deebinaa gara telegiraamaa deebina. Telegiraam irraa argatta yoo ta'e, Facebook irraa argatta yoo ta'e, bakka liinkii irraa fiddan san dhaquudhaan yookiin immoo salphumatti Telegiraam Harbour kana jala dhufuudhaan Gruupii Harbour Inspire jedhu sarchi gootanii akkuma chaanaalichi isinii dhufeen liinkiin isii tana jechuudha kunoo isii as jirtu tana. Gadi qabdan isii tana kooppii godhattu yookiin immoo salphumatti jechuudha isii tana qofa kooppii gootanii asii fudhattan. Eenyu tajaajiltu tana fudhattanii WLN jedhee 17372 isii kana irraanfachuu hin dandeettan. Sarara iddoo xiqqoo tanas ni barreessitu jechuudha. Mee kallattiin dhufnee jirra. W qubeen gurguddaadha. L N jedhee ka'ee sarara xiqqoo jidduu kana ni fayyadamtan. San booda 17 asuma bira dhuftanii ilaallattu jechuudha.
akka hin dogongorre seeraan barreessuu qabdu 372 17 372 liinkii keessan galchitanii jirtan. Paaswordii hoo kan akkam fayyadamta kan jedhuuf mallattoo ijaatanii gattuuqtanii ibsattanii mee paaswordii an amma fayyadamu special karakterii kan qabu paaswordii bareeda tokko isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Qubee jalqabaa kaapitaal godha. Qubeewwan itti aantu xixiqqooleedhaan fayyadamuudhaan haala kanaan barreessaa jechuudha. Sana booda paaswordii haala kanaan fayyadamna jechuudha. Amma asitti kan fayyadame qubeen saayin isii guddoodha. Kaapitaalii fayyadame kan itti aanu mootiyyuu saayin boola qaba. Aat kan jedhu fayyadame xumura irratti immoo 25 yookiin immoo 2 fi 5 fayyadamee jira jechuudha. Lakkoofsas itti galchee jira. Kanaaf haala kamiin fayyadamuu qabdanii? Haala kanaan ilaaltanii fayyadamuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Dogongora qabaachuun qabu. Paaswordiin keessan dijiitii 8 ol ta'uu qaba. Erga dijiitii 8 ol ta'e booda maal gootu? Salphamatti as biratti isinitti hima jechuudha. Tokko 8 hanga 20 kan ta'e fayyadamaa jedha. Lammaffaa saayimboolota keessaa itti fayyadamaa jedha. Sadaffaa irratti immoo qubee guddoo tokko yookiin immoo isa upper jedhamu isa kana jechuudha. Isa kana argatanii mi'eessii guddoo. Haala kanaan ni fayyadamtu. Xumura irratti bakka namni hedduun itti dogongoru isinitti agarsiisa. Iddoo tana select gootu jechuudha. Iddoo tam isii tana. Maaliif waliigaltee keessan agrii godhuu qabdan jechuudha isii tana. Seera isaatii, dambii isaatii raayit gootanii xumura irratti haala kanaan barreeffattanii maqaa keessan barreessitanii wanta jiru hunda barreessitanii erga kaatanii booda maal gootu? Create kan jedhu tuqxu. Salphamatti create kan jedhu akka tuqxaniin kan itti aanu maali? Verify godhuudhaaf koodii eessaa fidaa isiniin jedhaa jira. Iimeela keessan san irraa dhaqaatii fidaa isiniin jedha. Iimeela gubbaa ni dhaqna. Iimeela dura banne san keessa ni seenna. Koodii asirratti nuu dhufu barbaannaa jechuudha. Yeroo tokko tokko koodiin asirratti yoo nuu hin dhufne maal goona? Sarara 3 kan inni cuqaafna. All inbox kan jedhu kan jalqabaa ni cuqaafna. Yoo akkasitti illee isiniin dhufin gara gadii dhuftanii all mail kan jedhu ni tuqxu. Sana booda koodiin daqiiqaa takka yookiin immoo 2 keessattis ture sakandii 2 keessattis dhufuu danda'a jechuudha. Koodii yeroo nuu dhufe walitti deebina. Hayyee yeroo inni haala kanaan isin jalaa turu resend code jettaniin jechuudha. Yeroo tokko tokko sababa hin beekamneen verify isinii godhuu dhabuu danda'a. Yeroo biraa deebitanii verify godhachuu dandeessu waan ta'eef maal gootanii karaa salphaa fayyadamtan jechuudha. Karaan salphaan isin fayyadamuu qabdan suni maali? Iimeela keessan keessa dhaqxanii haala kanaan daddaffiidhaan koodiin isinii hin dhufne yoo ta'e karaa pilaatfoormichaa deebitu. Pilaatfoormii waliin bira deebitanii iddoo kana cuqaaftu jechuudha. Verify later kan jedhu yeroo biraa verify godhadha kan jedhu. Sana booda gaafii isin gaafata. Gaafiin inni amma isin gaafatu kun gaafii baay'ee barbaachisaadha. Yoo barbaadin skip jettanii dabaruu dandeettanii yoo barbaaddan gaaf paaswordii dagattan isii kanaan deebitanii guuttattan. Fakkeenya gaafii gattuu hiixan deebii asitti barreessitan. Gaafiiwwan inni asitti isinii tarreessu keessaa filattanii deebii asitti kennituuf jechuudha. Gaafii lamaan waan saniin guuttanii yoo barbaadin skip isii jettu dhumarra tuqxanii bira kuttu. Sana booda alla hojjettanii hayyamtuu salphamatti isiniif banee jira jechuudha kunoo. Mee eega inni haala kanaan nuu bane booda akkamitti fayyadamna kan jedhuuf kunoo akkuma TikTokitti pilaatfoormichi baay'ee salphaadha. Profaayilii keessan asitti isinii fida. Profaayilii tuqxanii viidiyoo itti aanu irratti kan isin agarsiistu akkamitti suuraa galfannaa akkamitti wantoota garaagaraa aad godhuu dandeenya kan jedhu isinitti kan agarsiistudha jechuudha. Ammaaf mee sarchi goonee haa ilaallu. Sarchi gooneet haa ilaallu. Nama asirra jiru tokko jechuudha. Kuni haala ittiin bannu keessaa isa tokko. Kan itti aanu immoo laayivii akkamitti dalaguu dandeenya? Laayivii isarra dalagnuu irraa immoo bu'aa akkamitti arganna kan jedhu hundaayyuu yeroo itti aanutti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanarraaf qabadhe kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa haala kanaan waliin banadhaa waliin appilikeeshin fayyadamaa. Pilaatfoormota wanta hundaa of keessaa qabudha jechuudha. Akka TikTokitti fayyadamuu dandeessu. Akka Facebookitti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoottan garaagaraa poost godhuu dandeessu. Isaan immoo yeroo itti aanuuf kan isinii qabadhu ta'a. Zoomii akka Zoom miitingii ni qaba. Akkasitti haasa'uu dandeessu. Guruppiiwwan gurguddoo garaagaraa ni qaba. Haala saniin fayyadamaa horaa bulaa deebanaa. Kanarraaf isinii qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. An Harbour Miidiyaa Neetwoork irraa Kaliil ture. Horaa